addunyaa sarbama mirgoota namoomaa uumame akka qoratu murteesse. Dabalata isaa Jaalni Moonaa Fayyisaa. Manni marii nageenyaa mootummoota gamtoomanii lola kaaba impaara Itoophiyaatti waggaa tokko oliif gaggeeffame koomishiniin idil addunyaa sarbama mirgoota namoomaa uumame akka qoratu murteesse. Kora manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii jimaata kaleessa muddee 17/2021 magaalaa Jenevaatti taa'een sarbamiinsa mirga namoomaa lola kaaba impaara Itoophiyaa keessatti maqaa Itoophiyaan birmadummaa biyyaatu sarbame jettuun raawwatame akka qoratuuf manni marichaa qaama dhimmichi addatti qoratu koomishin idil addunyaa hundeessu sagalee wayyabaan murteessee jira. Miseensota mana marichaa keessaa biyyoonni 21 yaada dhiyaate kan deeggaran yoo ta'u 15 mormii 11 osoo yaada hin kennin hafaniiru. Biyyoonni gurguddoo Ameerikaa dabalatee dhiittaan mirga namoomaa impaara Itoophiyaa keessa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee ijji gamnaa dursee boo'a akkuma jedhan mootummaan impaara Itoophiyaa ibsa jimaata kaleessaa karaa ministeera haajaa alaa baasen murtoo manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii sarbamiinsa mirga namoomaa impaara Itoophiyaa keessa jiru laalchisee akka hin fudhanne mootummaa faashistiin kun ibsa baasee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godina Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti muddee 17/2021 waraana sirna PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessuun gabaafame. Guutuu gabaasa kanaa oduu booda qophii oolmaa woboo keessatti isiniif dhiyeessina. Lixa Shaggar Ona Baakkoo Tiibbeetti waraanni bilisummaa Oromoo mana uummataa gube jechuun kan BBC'n afaan Oromoo gabaase soba ta'uu jiraattonni dubbatan. Jaaldaandii Elemoo bal'ina isaa harkaa qaba. Muddee 15/2021 dhaabbanni raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromoo odeeffannoo jiraattotarraa argadhe jedhuun waraanni bilisummaa Oromoo mana uummataa gube jechuun gabaase ilaalchise jiraattonni lixa Shaggar Ona Baakkoo Tiibbee maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatiif yaada kennaniin gochi kun haa ta'u jedhamee dabballoota sirna PP'n kan qindaa'edha malee gochi akkasii naannoo isaaniitti akka hin geggeeffamne himaniiru. BBC afaan Oromoo qonnaan bulaa jedhee kan inni dhiyeesse keessaa tokko afaan Oromooyyuu kan hin beekne ta'uu fi bakkatti Oroo Guduruu Wallaggaa fi Ba'aa Wallaggaatti manneenii fi lubbuun uummata Oromoo qinxaaleeyyii Amaaraan obba'aa jirutti isaaniif hoo'ee akka waan miidhaan irra ga'eetti gabaasuun nu dallansiiseera jechuun komatan. Ittuma fufuun jiraattonni kunneen qaamni mootummaadhaaf hojjetu milishaa dabalatee bakka hundatti ilmaan Oromootti dhukaasaa ajjeesaa fi mana gubaa jirutti milishaan akka nagaa hojjetaa jirutti rakkoo isa irratti hin raawwatamin akka raawwatametti miidiyaa mootummaa bifa fakkaatuun dhiyeessuun siyaasa biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru kan mootummaan namoota isaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee raawwachiisaa jiru quba dhabuu yookaan beekaa dhiisuun waan mootummaa tumsuu hojjechuudha jechuun jiraattonni kun ibsaniiru. BBC afaan Oromoo maqaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin of waamuu lagachuun kan mootummaan ABO Shanee jedhuu fi kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman yeroo jedhu ni dhaga'ama. Oduu gaddaa amma nu qaqqabe. Magaalaa Naqamteetti qeerroowwan 4 waraana biltsiginnaan ajjeefaman. Muddee 17/2021 halkan qeerroowwan 4 waraana biltsiginnaan butamanii ajjeefamanii reeffi isaanii naannoo Soorgaatti argamu odeeffannoon nu qaqqabe ifoomse. Qeerroowwan kunneen Amaanuel Habtaamuu, Niimoonaa Ijjiguu, Abubakar Nuuree kan jedhaman yoo ta'u, qeerroon tokko maqaan isaa kan adda hin baane ta'uu maddeen keenya gabaasanii jiru. Reeffi qeerroowwan ajjeefaman kanaas akka hin kaafamne dhowwamaa erga ture boodarra kaafamuu maddeen gabaasan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu idilee har'aaf qindeeffanne kan hanga ammaa isin dhageessifne ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.